Akkam jirtu abdiidha miiltota eekirraa chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kan wajjiniin ilaallu akkamittiinitu external file fayyadamuu dandeenya yookaan immoo javascript external file gubbaatti akkamitti fayyadamuu dandeenya isa jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba irratti file tokko create goonaa new file jennee maqaa isaa fakkeenyaaf javascript jedhanii javascript jechuun kanin barbaadadha si waan barbaadan jechuu dandeessu jechuudha. Kana booddee xumura irratti garuu wanti gochuu qabu maala extension isaa JS dha jechuudha. JS ta'uuni javascript file ta'uu isaa kan nuuf ibsu sababii ta'ee fi dirqamadha jechuudha. Kana erga goone booddee amma file haaraan tokko banamee jira. Innis akkuma argamaa jiru javascript JS jedhee jira jechuudha. File kana irratti immoo wanti nuun barreessinu maalidha? Script java script dha jechuudha. Kanaaf yes gubbaa irratti maal jenne fakkeenyaaf document jenne dot write as keessatti fakkeenyaaf hello jenna akkas jenna jechuudha. As keessatti maal jedha amma wanti kuni hello oromiyaa kan jedhu akkani display nuuf godhuufidha jechuudha wanti nuun gochaa jiru. Amma yeroo goonu kanatti page lamatu immoo jira. Inni jalqaba index file dha. Index file jechuun file isaa jalqaba irra jirudha jechuudha. Achi keessatti immoo maal jedhee jira? This is index page jedhee jira jechuudha. Asirraas akkuma mul'atutti haala kanaanidha jechuudha outputiin isaa. Deebinee immoo about html kan jedhu kunis jira. html file biraan jechuudha. Inni kun immoo maal of keessatti qabatee jira? This is about page jedhee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo bannee ilaaluudhaaf ta'e kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf title yaa kennuu fi about title ilaannaa fi kanaaf iyyuu amma this is about page jedhee jira jechuudha. Amma gaa page kanaan lamaan irratti wanti ta'aa jiru tokko hin jiru jechuudha. Yoo refresh goone sababiin isaa maal goone hin jirru javascript keenya kanaa fi html keenya walitti linkii goone hin jiru sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu amma maal goona jechuudha gabaabaatti linkii goona. Fakkeenyaaf index file gubbaa irratti dhufnee linkii goona jechuudha. As gubbaa irratti gochuudhaaf maal goona jechuudha? As gubbaa irratti dhufnee script jennee isa booddee type isaa text over javascript erga jennee booddee script goone haala kanaanis gidduutti gaamma as gidduutti osoo hin taane as keessatti maal jenna jechuudha? Asitti dhufnee source jenna jechuudha. Amma source isaa yookaan immoo destination isaa sana kaafii jira jechuudha. Kan maali? Kan javascript file jechuudha. Javascript file keenya maal jedhee jira? javascript.js jedhee jira jechuudha. Kanaaf as keessatti javascript.js jennee barreessina jechuudha. Amma gaa wanti nuun goone maalidha? Index page kanaa fi javascript page kana walitti maal goone linkii gooneerra jechuudha. Amma kanaaf iyyuu wanti kun maal ta'uu danda'a jechuudha? Amma display ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu erga kana goone booddee asii amma save goone index file keenya yeroo refresh goonutti akkuma argaa jirtan asii maal jedhee jira? Hello oromiyaa jedhee jira jechuudha. Kanaaf akka inni guddatuuf immoo maalaan godha as keessatti dhufee h1 hin godha. yeroo godhutti akkuma sirraa argitanii amma index file keenya irratti nuuf fidee jira jechuudha. Amma garuu about jala dhannee yoo refresh goone amma iyyuu wanti tokko ta'aa hin jiru jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Akkuma sila jirutti jira. Javascript linkitti gooneerra yoo jenne hin goone jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo sittis maal jenna jechuudha? Akkuma sila jiru gubbaa irratti jenne script jenna jechuudha. Script jenne kana booda gubbaa irratti as keessatti barreessuu sababii jennee fi as keessatti dhufnee maal jenna? source jennee as keessatti javascript.js jenna jechuudha. Amma gaa maal goone jira? Ammasii about wajjin walitti ni jira jechuudha. Yeroo refresh goonutti amma maal jedheera? Hello oromiyaa jedheera jechuudha. Amma gaas keessatti wanti nuuni hubachuudhaa qabnu external file maaliif fayyadamuun barbaachisa jedhuu fi
iddoo garaa garaatti maltiipilii peejii maltiipilii ta'e yookaan immoo peejii hedduu keessatti fayyadamuu kan hin dandeenyu karaa kamidha jechuudha, karaa external file jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta kana display gochuudhaafani hello oromiyaa ishee jettu kana display gochuudhaafi dirqama kana copy godhee jechuudha physically as keessatti dhufee paste gochuu nan danda'a jechuudha scriptii kaa'ee asii. Garuu kana hunduma isaatiif kana gochuura maal goone nuuni external file fayyadamne maal goone define goone fi jechuudha. Ala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan comment gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma kutaa itti aanu irratti deebina.